hordoftoonni Kidduu YouTube jalatti kan argamtan hunduma keessaniif siniin jechuudha. Hojii saliikaan abdirratti hojjatte argitanii jirtu jechuudha. Guyyaa kaleessaa hani dhugumaanii saliikaan abdiidhaan hin jiraachistu gaa'ela kanas waliin dhaabbatanii akka isaan jiraatanii hin barbaadu, adda isaan baasu barbaadde jedhee dubbadheen ture jechuudha. Ilma namaatiif kun hin barbaachisu. Ilma namaatiif kennaa kana miti kan kennamu. Ilma namaatiif waan gaariitu kennama. Ilmi namaa fakkaattii rabbiiti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ilaa namni kan facaase hammataa. Firdiin ati har'a dhaabbattee ilma namaa kanatti faradaa jirtu boruudhaan sitti faradama. Erga jaartiin ajjii dubbatte tokko keessatti dhaggeeffatteetta ta'uu mala. Maaliif jennaan miseensa ishii gargaartuu ishii waan taateef jechuudha. Maayette leelloo nama jedhamu sanaan quraanaa fi sijaata naa fidi jettee ishiin yeroo geessitu gaafuma tokko yeroo ishiin kadhattu kadhannaa ishii dhoowwee yoo ati kadhatteetta ta'e sin ajjeesa. Gaafa duutummoo hin fannifamta jedheeni afurri kun doorsee quraana akka ishiin hin dubbifan akkasumallee akka ishiin hin saganne ishii goosisee quraana sana mucayyoon sijaata geessiteefsillee fudhattee gara manaatti deebite jechuudha. Obboleettii ko ilaa ati nama kana argachuudhaaf akkanan isiin jedhe ta'uu qabda, lafanan isiin jedhe hooluu qabda jettee itti seerattee itti dhaadattee jireenya kee keessa hin seenne jireenya isaa keessa seente jechuudha. Sinigaa giruubii hidhattanitti ergama hafuura hamaatiin gara barbaaddanitti akka barbaaddanitti dhala namaa ajajaa jirtu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee abdiinis baay'ee na waamaa turte. Maaliif garuu akka ishiin na waamtu hin beeku. Garuu haa ta'uyyuu malee mee kaameraan keeyyadhaa ililliin mana hin jirtu jedhe jechuudha. Yeroo kanatti saaloonii keessa kaameraa kaayyee erga kaameraa kaayyee booddee kottuu mana seeni as seeni jechaani turte kutaashii yookiin immoo mana keessa jiraattu sana keessatti jechuudha. Dhossaatti laachuufidha waan tureef jechuudha. Yeroo inni kaameraa kaa'u kaameraa sana waan agarte miti. Haa ta'uyyuu malee inni garuu kaameraa keeyyatee ture jechuudha. Egaa waan qammamtee sirreessiteetu dhuftee nyaata sanas dhiyeessitee fi bishaan dhugus dhiyeessitee fi maal akka ta'e hin beeku peermusi keessas wanti ta'e jira jechuudha. Waan karaasaa keessi waan karaasaatti naxxee qabaachuu malti hin beeknu nuti. Sanaa booda nyaachuu jalqabee yeroo nyaachuu jalqabu keessatti gurshuu eegalte jechuudha. Nan gurshiin lakkii jechaanii ture jechuudha. Ishiin garuu sin gurshaa fudhu dirqama kee fudhattee nyaattaa jechaanii ture. Yeroo kana keessatti inni fudhachaa ture nyaachaa ture jechuudha. Gaafa laattuuf akka namaatti osoo hin taane akka farda okaalaatutti yookiin immoo nyaatutti kan ishiin afaan kaawaa turte jechuudha. Osuma nyaachaa jiru osuma laachaa fi jirtu namni kun keessa isaa keessaa borcamaa yeroo dhufu dadhabaa dhufe jechuudha. Dadhabaa gaafa dhufu ni kufe. Gaafa inni kufee jedhu in rukutte gaafa jettu dhaga'uu hin dandeenye. Jechuusaa hin dhaga'amu jechuudha. Yeroo kanatti kanaa booddee waanan isiin jedhee fi akkanan isii jedhe taataa. Waanan isiin jedheen alatti hojjechuu fi dubbachuu hin dandeessu. Taa'i jennaan of eegi jennaan situ didee jetteen jechuudha. Egaa kana irratti dhala namaa dhala kabajamaa ilma Oromoo kan ta'e akka saree maraatuu nama ajjeese gottotee gadi baasutti ilma namaa kana gottottee gara manaatti galchitee balbala itti cuftee nyaata sana ariifattee walitti guurtee fuutee achi deemte
jechuudha. Amma warra yaman kun jechuudha sammuun sin qollofameera. Qajeeltotatu keessa jira jedhama malee qajeeltonnis keessa hin jiran. Sin dhugaan siniin jedha tokkodha. Tokko waan tokkollee garaagartummaa hin qabdan jechuudha. Miidiyaa irratti yookiin immoo kaameraa fuulduratti bichaa goota fakkaattu. Kaameraa fuulduratti bichaa jabduu namaa fakkaattu jechuudha. Miti garuu tokkittiin keessan durba keessanis dhiira keessanis asaba kan hin nuffine namni maallaan jedha kan hin jenne jechuudha. Abdiin kun jechuudha na ajaa'iba. Jalqabaa magartuun biraa kutte yookiin immoo itti galtee manaa baastee inni mana biraa oliif gaddeemee bulaa ture. Haa ta'uyyuu malee amma namni muluun ishii dhadheessinaan ishiin immoo ishii kana fiddee as keessee biraa bukkeetti gortee maqaa yuutubii keetii geeddaradhuuti asiin akkana godhiitii dhamaasisi jetteeni duuba teessee jajjabeessaa walli jajjabeessaa hojii hojjechaa jiru. Abdiin immoo lilliidhaanii warra kee amansiisii jaarsummaan ergadhaa sun fuudhaadhaan. Mee kana akkamitti hiiktu garamitti hiiktu dhugaa waaqayyoo. Ani kaleessa jedheera lakkii ishii waliin fuusistuu eddallee jireenyatti seenanii booddee jireenyatti seenee hiikte jechuudhaafi irraa gargar hin baatu ishiin abadan jedhee tuqeen ture. Inni sun immoo waan oolu miti. Eessa biraan masaanuu lammataa akka taatus lama fuuta masaanuu maaliif jibbiti lilliin isa kamidha lilliin eenyudha maal nama caaltee jetti jechuudha achi. Obboleetti koo waan baay'eetu jira jireenya namaa keessa. Dargaggummaan ati qabdu kuni fixeensa ganamaati sirraachaa. Jabinni ati qabdu kun yeroo ati dhabdu ni dhufa. Har'a kan hojjattee boru maaliin ta'a jedhee yaadi. Dhugaan siin jedha. Gaafa yeroo tokko maal akka ta'e beektu gaafa qulqulloonni miidhamanii hamtoonni nuti maal taane rabbiin faana jira. Maal taane kinoo akkana goonee jiraanna gaafa jettanii rabbi sin dhiisuuf calin jenne. Gaafa mana keessan galgalaa namni mana lama qaba. Mana lama qaba jechuudha. Mana lafa kanarraa mana waaqarraa qaba. Mana waaqarraa lamatu jira. Isa lafa kana fanayyuu sadi malee. Karaa ibiddaa fi karaa qulqulluu. Gaafa sana karaa nuti sintanii jiru. Ibiddatu sin laballabe sin guba. Ibiddatu laballabe sin xabbasa. In xabbafamtu akka nama boqqolloo xabbasutti jechuudha. Maaliif jennaan gaarii facaafanne kaa. Maaliif jennaan dhaloota dursisaa jirtu kaa. Maaliif jennaan boqonnaa dhaloota dhoowwaa jirtu kaa. Sin dhiisaree kun sin hin dhiisu. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa. Nuti komentis barreessinus oma faayidaa hin qabu. Gowwaa maali jennaan jechuudha. Namni kun hidhameera. Hin beektumu yoo ta'e ramoo ta'ee gara amantitti illee akka hin sinneef akkasin godhu. Itti hojjetu jechuudha. Gara sheekaa akka hin deemne quraana akka hin qaraaneef itti hojjetu. Yeroo kanatti immoo homaa gochuun hin danda'amu. Namni biyya sanaa amma argitanitti walitti siqaa hin jiru. Walirraa baqachaa jira jechuudha. Garuu maalis haa ta'u maal hojiin ishiin hojjette gaarummaas hin qabu. Gaaris miti. Garummoo hin nyaatta. Dhugaan siin jedhe hin nyaatta. Hin nyaatta. Namni akka rakkatetti sinafu, akka qorametti sinafu, akka gidirfametti sinafu hin bari'aaf, hin ifaaf. Maal beektaa inni fira biraa qabu jechuun dhiisuu danda'a. Aalonni girgidditti jedhanii waanuma miisin dallaatti jaartanii waanuma miisitti gootanii sin faana mi'aasifachi garmaamee jechuudha. Iyyuu dubartii walakkaadha lafa inni dhiituuf iyyuu mee kuniyyuu namaaf gaaffiidha. Kun immoo hojii keessanidha. Garuu ammallee dabaleen siin jedha hojii kee hin dhabdu. Hojii kee hin dhabdu. Ati immoo abdii jechuudha. Viidiyoo kaa'uun
kaameeraa kaa'uun tokko gatiin qabu. Osoo ati dubartiin kun ama hojjetteetti jedhamtee akka namni sitti dubbatu argitee ta'e gaafa isheen kana dura bishaanitti harka keessa akka nama sukkaara wayitti naquutti bishaanitti si naqxee si obaasteeti. Ati har'a kaameeraa keessee ishiin kaameeraa beekoo qabaattuyyuu malee waraabdeetti. Mee waan haaraa waan ati fiddee dhuftu hin argina. Oomaa wanta ati fiddu hin jiru. Gara seerattis wanta ati deemtu hin jiru. Gaafa mucayyoon sun bayi mana kana keessaa kootu as jiraachuun nuuf hin maal wajjiniin hin jiraannu kan biraa baanii kireeffanna gaafa ishiin siin jedhu ishiin jedhu. Siif caaltutti waan jabaa waan hangana jedhameetu sinitti hojjetame jechuudha. Atis mana sana keessa meetii fi warqii maal akka waaltee keessa hin beekne. Garuu immoo dararri lammii ofii nama gaddisiisa namatti dhagahamu. Ati ilma Oromoodha dhugaan siin jedha nama kabaja qabu turte nama iddoo qabdu turte. Ani jechuun ilmi dhiiraa tokko akkamittiin dubartii akka jala goottotee mana isaatti galchee maal jedhu qeerroo ta'ee keessattuu baay'ee nama gaddisiisa. Kun tola waltummaa miti. Gocha amaatu sitti hojjetame malee siin jenna. Innaa rabbi siyaa gargaaru waan hundumaa fuudhaa'ee. Isa kanadha hordoftoota kiyyaa isin immoo subscribe laayikii doolii sana naa tuquudhaan maatii naa ta'a na jajjabeessaa adaraa rabbi isinitti haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Namni dhabee na gargaari jechuurraa osoo hojjetu na jabeesse jechuutu cala waan ta'eef isiniin jedha. Guddaan sin jaaladha guddaan sin